Ashama harka fuulee akkam jirtanii hordoftoota ayyaantu asallaa chaayinaalii jalatti kan argamtan hundi keessan nagaan jaalalli gooftaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Egaa ka har'ammoo nyaatan qabadhee kara keessa dhufee egaa ka yeroo qopheessu yeroo hin fudhadhu jedhee tanan dhiyeessine egaa eenyumtuu akka itti qulqulluun beennaa salaxaa asitti kattafadhee kan akkanatti qopheesse egaa ka homaa ittiin goone nan kattafe kan nan kukkute malee jechuudha. Asitti dinnicha qopheeffadhee too jira. Dinnicha nan affeelee baay'ee akkanatti muree tanan salkiriidhaan muree tananii ergamu muree affeeleen boodan qooncisee akkanatti qopheeffadhee maal maalan akkanitti godhu hunda isaatuyyuu isinitti argisiisaa jechuudha. Asitti ungudaa'ee ni beektu jedhee tayyaadha. Keessattuu ijoolleen baadiyyaa yeroo loon eenyu guurrannee gallee soogidda godhannee waxalannee yookaan xabbafannee kan nyaannu sanidha. Egaa ka'anii akkasitti guddadde naannoo kootitti jechuudha. Isa ungudaa'ee kana guurrannee gallee abbaa marqoof nyaattuu faanu jedhanii garuu ungudaa'ee jennaan baay'ee mi'aa abbaa. Egaa ka akkanatti qopheeffadhee too jira. Ibiddarra godhee too jira waan itti xabbasu jechuudha. Ungudaa'ee duratti isinitti argisiise sanii asitti immoo isin zayitillee itti godhachuu dandeessanii ani garuu dhadhaadhanii hojjedhaa jechuudha. Dhadhaanis kun akkanatti qophaa'ee too jira akka fedha abbaatitti ka. Egaa kan barbaachisu amma asitti dhadhaan itti godha. Akkasuma immoo wanni itti godhus ni jira. Walumaan laallaa jechuudha. Egaa ka wayi kaameramaan sirriitti argisiistu. Qoy damooza irraa kutaa kaameramaan kana sirriitti hojjechaa hin jiru. Egaa ka aguma isin gammachiisan itti godhuu dandeessanii dhadhaas jechuudha. An akkanatti itti godhee too jira. Egaa qopheeffadhee yoo inni oo'ee too jedhee ittiin naqa ungudaa'ee achiin booda qimamiin itti godhaa soogidda sitti nan godhaa saniin booda asitti dinnicha qopheessee jira. Dinnicha kan irratti isinitti argisiisee too jira. Kanaafuyyuu akkanatti ergan qopheesseen booda kunoo as ni jira. Kanan itti naqadhu jechuudha. Walitti deebina. Egaa kunoo akkanatti itti naqadhee jira. Itti naqadhee kanatti hundumaa isaatuyyuu dhadhaa fi isa walitti naqee jira. Amma asitti noo isa achiin booda kan akkatti wanni godhadhee tanan qimamii koo itti godhadhaa jechuudha. Egaa ka qimamiin itti godhadhaa. Baay'ee hin barbaachisu kun qimamiin kana garuu baay'ee itti godhuu waan hin barbaanne fi xiqquma itti godhama. Egaa ka kunis xiqquma itti godha hunduma isaatuyyuu. Erga akkatti qopheeffadhee soogidda sitti godhee ta'ee tananii miiksii hoggaan godhummoo walumaan ilaalla. Egaa ka kun dinnichaa fi salsaa dinnichaati. Akkasuma immoo kireemiin duratti isinitti argisiise sunillee dinnichatti galaa jechuudha. Walumaa galatti hundi isaatuyyuu akkanatti kun erga qophaa'een booda dinnicha daaketan walitti deebina. Erguyyuu hin deemina isiniin jedha ishee. Egaa ka haala kanaan kunoo dinnicha daakee qopheessee too jiraan isiniin jedha. Kunoo kanattan daakee kanan ittiin daakeellee kan daaktudha malee maashinii itti galcheetii miti maashinii itti hin galu. Egaa ka kanan itti godhaa jiru kun immoo kan argaa jirtan kun naanaa daakama naanaadha. Egaa ka isallee akkuma isa yookaan xiqqoo akka giriiniititti akka geeddaramuufi fi yookaan nyaanni isaa gizee keessaa nyaatamu dhamdhama adda addaa akka baasuu fi baay'ee ittiin goone. Kana fakkaatan isiniin jedhaa kun asitti bilchaatee too jira. Isa kanaan asitti garagalcha. Egaa ka akkatti itti garagalchee too jira. Itti garagalchee jira. Amma kan akkanatti itti garagalcheen booda kireemichillee bakka kana jira. Kireemicha sitti naqadhee tananii miiksii godhee deebi'ee too dhufaan ilaaltu maal akka fakkaatu erga kanatti naqadheen booda. Egaa ka kireemiin kan biraatis ni jira. Ittiin dabaladhaa jechuudha. Anuma duuka bu'aa erguyyuu hin naqinaa fi isiniin jechuun jaaladhaa. Kana waliin akkasitti ga'ee tanan walitti deebinaa erguyyuu hin deemina. Waaw kunoo haala kanaan hojjedheetii dhufee jira. Baay'ee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani yeroo dura ani dinnicha hin jaaladhu akkanatti maal akka ta'e hin beeku yeroo xiqqoo nan nyaadha. Garuu erga nasiqee kana dinnicha jibbaatan dhufee garuu kana dhugaa dubbachuuf baay'ee mi'aa nan nyaadha jechuudha.
na salaxaa haala kanaan qopheessee jira. Lukkuun immoo kun maashiniin iyyaa jira nageessanii maashiniidhaan hojjedhe lukkuu yoggaa inni raawwate immoo isinitti argisiisaa kanan ittiin hojjedhe akkuma duratti argitanii jirtan mata bashaa gubbaarratti ungudaa'eedha dhadhaadha qimamiiwwan aynata lamaa isinitti argisiise sanii akkasuma dhumarratti naanaan itti godhe fi soogiddaa kana baay'ee mi'aa qimamii waggaatti godhan jechuudha. Haala kanaan akkanatti hojjedhe kuni waanuma salphaa mana keenyatti gatii xiqqoodhaan bitannee hojjechuu dandeenyudha. Mana keenya keessatti illee yeroo baay'een dubbadhaa dhugaa dubbachuu fi karaa kanaanii mana keenya ni ho'isaa jechuudha. Waanuma xiqqoo birrii gatii odoo guddaatti hin baasin yoo hojjetanne mana keenyatti fataa jechuu ni dandeenya jechuudha. Jireenyi akka mana ofiitti malee akka ollaatitti miti akka isaaniitti xarapheezaa guunnaa firiijii guutanna jechuu osoo hin ta'in akka nu fakkaatu akka ollaa keenya wajjin deemu akka jireenya mana keenyaa wajjin kiisii keenya wajjin deemutti waan xiqqoodhaan mana keenya keessatti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kana biyyaa gaafa gallee hunda keenya biyya keenya rabbiin godhee nama biyyaa nu godhee biyya keenyatti nagaadhaan nu adeebisu biyya keenya jaalalaa fi tokkummaa nuuf haa laatu jibbaa fi abaarsa nu jidduudha rabbiin haa buqqisu. Ammallee jireenya jaalalaa fi kabajaa nu jidduutti rabbiin haa deddeebisuun isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka lukkuun hoggaa raawwate walitti deebina isiniin jechuun jaaladha. Kun lukkichillee ga'ee jira akkanatti haala kanaanii maashiniittan xabbasee haala kanaan bilcheecheetoo jiraan isiniin jedhaa kana fakkaata lukkuun illee. Egaa ka yoo jaalattan akkuman dura isinitti hime hin dagatina yaada keessan komentii jalatti na barreessu. Isiniin jechuun jaaladha bakka hirrinni jiruttis na gorfachaa bakka jabinni jiruttis jabina fuulatti himaa isiniin jedha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Hordoftoota ayyaantuu asallaa bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu jaalalli tokkummaan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kakkoottaa nyaadhaa affeeramtanii jirtanii hundi keessanuu isiniin jedha qomoowwan koo. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti isin qaqqabuun isiniin jedha turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja baay'een isiniin jedha. Egaa kaakuma kanatti qopheesse nyaanni har'aa kana fakkaata isiniin jedha.